Wallo ana baatee ganda kaachoo jaamutti ganamarraa weerara humnoonni addaa naannoo Affaar hawaasa irratti taasisaniin Oromoorraa dargaggoon tokko akka ajjeefame jiraattonni OMN itti himan. Dulli humnoota kanneeniin deddeebi'een irratti gaggeeffamaa jiru akka nu yaaddeessee jira jedhan jiraattonni ana baate. Usmaan Baayyoo haala garas jiru hordofee waan qindeesse qaba. Weerarri maqaa babal'ifannaa daangaa jedhuun uummata Oromoo irratti roga hedduun gaggeeffamaa ture ammas furmaata waaraan arganne. Gama kaaba baha biyyattiitiin humnoonni addaa naannoo Affaar kanneen jeneraalota wayyaaneetiin ijaaramuun Oromoota Walloo irratti duuluun lubbuu namaa fi qabeenya irratti gaagama jabduu dhaqqabsiisaa turan ammallee hawaasa dagachiisuun itti duulanii jiraattota miidhaa jiru. Hagayya 9 barkoom 2018 ganama har'aas humnoonni hidhatan kunneen aanaa baatee ganda dhakaachoo lafa dheeda horii bakka dirree jedhamtutti dhukaasa hawaasa irratti gaggeessan sanin jiraattota loon isaanii bobbaafachaa jiranitti rasaasa roobsuun dargaggoon maqaan isaa Said Hasanoo jedhamu akka wareegame jiraataan aanaa baatee tokko Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif ibseera. Akka namni odeessa kana achirraa nuuf kenne jedhutti hidhattoonni kunneen humna namaa hedduu fi meeshaalee waraanaa gurguddaa hidhachuun uummata nagaa kan meeshaa tokkollee harkaa hin qabnetti dhukaasuun ajjeesaa jiru jedheera. Ammas humnoonni kunneen daangaa irratti humna dabalataa kurfeeffachuu weeraraaf qophaa'aa akka jiranidha jiraataan aanaa baatee kun kan dubbatu. Ana baatee naannoo dirree jedhamutti ganama kana humni addaa wayii naannoo Affaar hidhatanii dhufanii ijoollee Oromoo horsiisee bultoota warra horii bobbaasan irratti dhukaasa bananii nama tokko ajjeesan. Ganda dhakaachooti mucaan du'e. Sababiin isaa akkuma kanaan dura walitti bu'iinsi sababa daangaatiin nurratti hojjetamaa ture sanii liisanii humna guddaa qindeessanii nurratti bobbaasanii darbee akkam walitti bu'iinsi jiraachaa ture. Amma dhiyoo kanas namas nurraa ajjeesanii madeessanii turanii har'as bifa jijjiiratanii dhufanii waan kana hojjetu. Ammallee humni kun lafa hidhanii jiranii har'aaf sodaa guddaatu jira jechuudha. Humna guddaa humna hidhatetu jira. Lola sadiitu gaggeeffame. Guyyoota 15 darbanitti har'a dabalatee marroo sadii humnoonni kunneen weerara nurratti gaggeessan kan jedhu maddi keenya kun duula loltoota addaa naannoo Affaariin irra deddeebiin hawaasa nagaa irratti gaggeeffamaa turee fi jiruun uummanni aanaa baatee haala yaaddeessaa keessa jira jedheera. Guyyaa 15 kana keessa lola sadii san keessatti guyyaa tokko jararraa namni miidhame guyyaa lama nurraa namni miidhame humna nurratti baasaa jiranii hawaasni naannoo kana jiru karaa hundaan namni bira dhaabatu hin jiru amma laafatanii jiran humni isaanii laafatee jira abdii murannaa bira gaarii jiran. Weerarri humnoota addaa naannoo Affaar kan jeneraalota wayyaaneetiin qindaa'uun Oromoota Walloo aanaalee hedduu irratti gaggeeffamaa ture erga ifattee galee waggoota lamaaf deemaa jira. Odumol fakkaatuun miseensi korbittinneessaa Oromiyaa tokko waraana addaa naannoo Soomaaleen ajjeefame. Miseensa korbittinneessaa Oromiyaa kan ta'e dargaggoo Tolosaa Amaanaa Oromiyaa bahattii daangaa mootummaa naannoo Oromiyaa fi bulchiinsa naannoo Somaalee irratti nagaa uummataa eeguuf dirqama isaa bahaa ture. Ta'us guyyaa dheengaddaa dhukaasatti banameen lubbuun isaa dabartee jirti. Sirni awwaalchaa dargaggoo Tolosaa Amaanaa guyyaa kaleessaa godina Shawaa aanaa dirree Incinni ganda tokko lamaanitti haala oowwaan raawwate. Maatiiwwan dargaggoo Tolosaa gaddatti dhagahame ibsuun ilmi isaanii dhimma sabaarratti wareegamuun kan isaan boonse ta'uu kaasan. OMN maatii fi firoottan dargaggoo Tolosaa Amaanaatiif obsaa fi jajjabina hawwa. Haaluma fakkaatuun godina Arsii aanaa shirkaa ganda Heellaa Makkannaatti dhalatee kan guddate miseensi poolisii Oromiyaa Siraaj Umar osoo saba isaaf qabsaa'uu guyyaa lamaan dura daangaa bulchiinsa mootummaa naannoo Somaaliyaa irratti wareegame. Ajjechaa poolisii Oromiyaa kanarratti raawwatameen kan dalan jiraattonni waraanni addaa naannichaa lola waan hin dhaabiniif if eeggannoon akka sosso'anii fi karaa guutuu ta'een daangaa isaanii akka tikfatan wal hubachiisan. Sirni awwaalchaa dargaggoo Siraaj Umar Khaleessa iddoo dhaloota isaa aanaa shirkaa ganda Heellaa Makkannaatti akka raawwate isiniif gabaasuun keenya ni yaadatama. Sirna awwaalchaa irrattis firoottan qeerroo fi qaamoleen hawaasaa hedduun argamanii jiran. Nuus gadda nutti dhagahame ibsachaa poolisii Oromiyaa wareegame Umar Siraajiif jannata maatii fi firoottan isaaf akkasuma uummata Oromoo bal'aaf obsa Rabbi haa kanu jenna. Dhaabbilee hayyamaa misooma albuudaa fudhachuun hojii seeraan alaa raawwatan sadirratti tarkaanfiin waliigaltee addaan kutuu fudhatame. Dhaabbileen tarkaanfiin waliigaltee addaan kutuu irratti fudhatame Zeetaa Construction, Daataa Construction, dhaabbata Xibabee fi Tasfaayeti. Dhaabbileen kunneen hayyamaa misooma albuudaa sadarkaa guddaa fudhatanii hojii misooma albuudaa irratti kan bobbahan hoggaa ta'u hayyamaa fudhatan kanaan rakkoolee garaagaraa uumaa turan. Rakkooleen dhaabbileen kanneen uumaa turan takka lafa isaaniin kennameen ala qonnaan bulaa gowwoomsuun lafa irraa bituun galiin mootummaaf akka hin galle godhan, lama rooyaalitii kafaluu dhaban, sadi kiraa lafaa kafaluu dhabuu fi
lafa albuun keessaa bahe deebisanii misoomsuu dhaban afur albuuda misoomsuuf fudhatanii hojii biraaf oolchuudhaan rakkoon uumaa turan qoratamee tarkaanfiin kan fudhatamu ta'uu itti aanaan hoogganan biiroo bishaan albuudaa fi enerjii obbo Yirdaa'u Nagaash ibsan. Tarkaanfiin sirreeffamaa kun cimee itti fufaas jedhan. Oduu teenyatti aanutti hoggaa dabarru uummanni Itiyoophiyaa bu'aa qabsoo qeerroo dhamdhamuu eegalee jira. Qeerroon Oromoo ijaarama dargaggoota biyyattii maraaf fakkeenya tahanii ja'an dargaggoonni naannoo afar fakkeenyummaa qeerroo hordofuun ijaarama dargaggoota naannichaa dukki hinaa ja'amu hundeeffatanii rakkoolee naannoo afaritti mul'atan fala akka harkataniif qaabsaawaa jiraachuu isaanis ibsan. Yoon Ingidaa dabalata qaba. Bulchiinsi sirna abbaa irrummaa waggoota 27 darbaniif uummata Oromoo darbees hawaasa biyyattii mararratti fe'amee ture xumura akka argatuuf qeerroon Oromoo aarsaa guddaa kaffaluun cichoominaan qabsaa turaniiru. Qabsoo qeerroon taasiseen bulchiinsi abbaa irrummaa olaantummaa ilmaan saba tokkoo irratti hundaa'es cabeera. Biyyattiin yeroo ammaa imala jijjiiramaa irra jirti jedhu dargaggoonni naannoo Affaar sirna eebba OMN Finfinnee galma barkumeetti qophaa'e irratti kan hirmaatan. Dargaggoo Muhammad Amin dargaggoota naannoo Affaar irraa sirnicha irratti argaman keessaati. Jijjiiramni qabsoo qeerrootiin biyyattii keessatti dhugoome qaama kamiifuu ifadhaa jedha. ይሄ በተጨባጭ የሚታይ እውነታ ነው። ለሁሉም ለመላው ለኢትዮጵያ ወጣቶች ተምሳሌትና መንገድ ፈርቀዳጅ የሆነ ስራ ነው የተሰራው። ያንንም ያደረገው ደግሞ ቄሮ ነው። ብዙ መስዋዕትነት ከፍለዋል። qabsoon qeerroo Oromoo jijjiiramni sadarkaa biyyaalessaatti fide waan qabatamaadha. Dargaggoota Itoophiyaa hundaafis fakkeenya kan ta'ee fi kan karaa saaqedha. Qeerroon aarsaa guddaa kaffaleera. Wareegama qeerroon kaffaleen miirri nageenyaa, jaalalaa, wal kabajuu, wal tumsuu fi wal ta'uu uumamuuf danda'eera. Qabsoo qeerroon taasiseen sadarkaa kanarra ga'uuf dandeenyeera. Qaamoleen waa'ee qeerroo Oromoo ilaalcha dogoggoraa qaban jiraachuu kan eeru Muhammad isaan kun warra dhugaan jiru isaaniif hin liqinfamnedha. Nuyiif garuu qeerroon fakkeenya guddaadha jedhe. Ijaaramni qeerroo Oromoo dargaggoota Itoophiyaa maraafuu fakkeenya ta'uu kan danda'u ta'us eereera. ቄሮ ለኛ ተምሳሌት መሆን ይችላል። እንኳን ለኛ ለመላው ለኢትዮጵያ ወጣት ተምሳሌት መሆን የሚችል ቲም ነው። እኛ ምንም አይነት qeerroon nuyiif fakkeenya ta'uu danda'a. Nu qofas osoo hin taane dargaggoota Itoophiyaa maraaf qaama fakkeenya ta'uu danda'udha. Ibsuuf baay'ee na dhiba. Qeerroon miira gammachuu, tokkummaa fi kabajaa amma akka waliigalaatti mul'atu dhugoomsuuf danda'eera. Qaamoleen waa'ee qeerroo waan hin taane facaasan tokko jiru. Isaan kun ammas taanaan idaamaa hin jiran. Waan hedduutu isaan hafa jedhee. Fakkeenyummaa qeerroo Oromoo hordofuun ijaarama dargaggoota Affaar maqaa dukki hinaa jedhamuun beekamu hundeeffachuu isaanii ibsuun qeerroo fi dukki hinaa gidduu garaagarummaan kaayyoo kan hin jirre ta'uu eera Muhammad. ቄሮ ተብሎ ከኦሮሞ እንደሚጠራው ዱክ ሂና ሚል ቲም መስርተን በዛ ነው እንትናችን ዱክ ሂናን በልዩ መልክ ተጋብዞ ነው የመጣንበት ዋናው ምክንያት fakkeenyummaa qeerroo Oromoo fudhannee garee dargaggoota Affaar dukki hinaa jedhamuun beekamu hundeeffanneerra. Nutis dukki hinaa bakka buuneet waltajjii kanarratti hirmaachuuf kan dhufne. Qeerroo fi dukki hinaa gidduu garaagarummaan kaayyoo hin jiru. Kaayyoo wal fakkaatu qabanneetu kan kaane. Kana jechuun jijjiirama yeroo ammaa sadarkaa biyyaatti mul'ataa jiru deeggaruu dabalatee jijjiirama mul'ataa jiru irraas qooda fudhachuuf. Naannoo Affaaritti yeroo ammaa bulchiinsa abbaa hirrummaatu mul'ataa kan jedhan dargaggoonni naannichaa. Kunis aangawoonni naannichaa duraan madda rakkoo turan aangoo bulchiinsa naannichaa itti fufiinsaan to'atanii jiraachuu irraa madda bulchiinsi abbaa hirrummaa naannichatti mul'atu kun xumuraa akka argatuuf ammoo dukki hinaan qabsoo irra jira jedhan. Qeerroon akkuma kaleessa fakkeenya nuuf ta'e fuulduraafis qabsoo taasifnu keessatti nu cina hiriiruu qabaan dhaamsa dargaggoo Muhammad. በዚህ አጋጣሚ እኔ መናገር የምፈልገው አንድ ነገር አለ። ያ ምንድነው አሁን በአፋር ክልል ላይ እየታየ ያለ በጣም ጭቁንነትና አምባገነናዊ ስርዓት ነው እየታየ ያለው። carraa kanaan waa tokko dubbachuun barbaada. Yeroo ammaa naannoo Affaaritti sirna abbaa hirrummaa cunqursaa ta'etu mul'ata. Nuti qabsoo irra jirra. Qabsoo keenyaan sirna abbaa hirrummaa naannichatti mul'atu akka maqsinus ni abdanna. Qeerroonis akka nu cinaa hiriiru abdii guddaa qabna. Oduu biyyaalaa. Soomaaliyaa bulchiinsa Puntlaanditti baqattoonni Oromoo lama dargaggoota biyyattii gurmaawaniin ajjeefamuun dhagahame. Haalli nageenyaa garas jiru sadarkaa yaaddeessaa irra jiraachuus maddeen ifoomsan. Lammiileen Oromoo
sochii bobbaa galaa hanqatuun rakkoo jabduu keessummeessaa akka jiran himanii Faayisaa Liyaas dabalata qabdi. Somaaliyaa bulchiinsa Puntland keessatti baqattoonni Oromoo lama dargaggoota biyyattii gurmaa'an ajjeefamuu OMN'f himani. Ajjeefamuun baqattoota Oromoo kun guyyaa dheengaddaa ta'uu kan dubbatan baqattoonni kunneen haalli nageenyaa sadarkaa adda isaa irra jiraachuus ifoomsani. Lammiileen Oromoo magaalattii keessa jiraatan sochii hawaasummaa danqamuun rakkoo jabduu keessummeessaa akka jiran Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif himani. Dhalataa Oromoo godina Baalee aanaa Gololchaa kan ta'e Abduu Jaliil Husseenii fi godina Harargee naannoo Rikeelee kan ta'e namni Aliyyi Ibraahim Jaamuu haala gaddisiisaa ta'een tumamanii ajjeefamuu dubbatan baqattoonni garasii yaadanuuf kennan. Qaamni dhalattoota Oromoo biyya baqaa keessa jiraatan irratti gocha kana raawwatan hanga ammaatti seera jala kan hin oolin ta'uu maddeen mirkaneessan. Ilmaan Oromoo biyya Somaaliyaa magaalaa Bosaasoo Galkaayoo fi naannolee biraa jiraatan yeroo ammaa kana haala hamaa keessatti argamu. Galatooma dhugumatti rakkinni baqattoota Oromoo Puntland Somaaliyaa keessa jiraatan golgoltummaa takka baqattoota siyaasaa ta'anii biyya tana keessa jiraachaa jiranii uummanni keenya mirgi isaanii dhiibamee lammii biyyaatiin tumamaa saamamaa hojiirraa dhaabbachaa jiran. Rakkinoonni kun kutaalee Puntland keessatti Bosaasoo Garawwee Galkaayyoo keessatti uumamaa jira. Rakkinni kun ammallee wanni dhaabbachaa jirus hin jiru. Qaamni dhimmi itti iyyannus kan furmaata nuuf fidaa jiru tokkollee hin jiru. Mootummaa yeroo qunnamnee nagaa keessan itti gaafatamummaa eeguu hin dandeenyu. Bakka takkatti poolisii isinii godhuu hin dandeenyu. Garuu uummata ijoollee isinirraa rukkunachaa jiran. Sagantaan amma lafa kaayamaa uummata keenya irratti dhiibbaa oofaa jirtu gosa shanyummaa Oromoo fi Daaroo jechuudhaan uummanni keenya warra biyyaata dhiibbaan irra gahaa jiran fuudhnurraa fudhachuuf deemtu jaanii jiran. Dhugumatti gochi suukanneessaa lammiilee Oromoo kaleessa magaalaa Bosaasootti irra gahee namoota lama irratti gahanii namoonni lamaan irra gahan sun hundinuu kaleessa namni yakka sana irra geesses to'annoo seeraa jalaas oolee hin jiru. Illaa hanga ammaa manguddoon teenya deddeebitee dhimma kana illaa hanga ammaatti illee qaamni tarkaanfii irra fudhate hin jiru. Dhalattoonni Oromoo ajjeefaman sun harka namaatti ajjeefamuu kan mirkaneessu gurraa fi funyaan isaanii keessaa dhiigni garmalee yaa'aa akka ture dubbatani. Sirni awwaalcha isaanis achuma magaalaa Bosaasoo keessatti gaafa hagayya 8 bara 2018 roobii kaleessaa jechuudha raawwatameetti jira. Dhalataan Oromoo yaada nuuf kenne akkana jechuun dubbate. Abdiilleen caasaa deeggartoota isaa hanga biyya Somaaliyaa fi Jibuutitti diriirsuudhaan shiftoonni isaa ilmaan Oromoo ajjeesuu fi saamuu akkasumas reebaa jiru. Gama biraatiin dargaggoo Oromoo dhiheenya kana magaalaa Bosaasoo keessatti ableen jiramee daandii irratti asiif achi bubbutamee ture lubbuun isaa jiraachuu fi garuu miidhaan irra ga'ee wal'aansa gahaa dhabee rakkoo keessaa akka jiru dubbatani. Baqattoonni Oromoo Somaliland gara biyyaa galuudhaaf fedhii qaban ammoo karaan waan hin jirre rakkoo ulfaataadhaaf saaxilamuu himan. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee Somaaliyaa Puntland keessatti rakkina ulfaataa keessatti argaman kana daddafiin dirmatee fi lubbuu isaanii hin baraaru yoo ta'e jiraachuu dhabuun baqattoota kanneen gaafii jala jiraachuu eeyyatani. Oduu teenya maayyitiin lammiileen Oromoo biyya Jibuutii jiran miidhaan gara jabummaan isaan irratti raawwatamaa jirtu akka garan dhoowwitee ja'an baqattoonni kanneen biyyatti deebi'uuf tattaaffii godhanillee haalli mijaa'uu fi dhabuu himan. Fumaama Fantaallee dabalata qaba. Barsiisutti jiranii meeqa kan ta'e gurrumaan dhaga'u jira kan nuti agarreen furannee miisa jimaa fa'aa keessaa fuudhanii deemanii inni furannee yeroo nuti yennetti askara dhufee gubbaarraa nu guysaa sanumaafuu qabeenya keenyaanis hin hafne inni keenya hin hafne nama dhalee kan ilmaan lamaan deemutu as keessa jira aduu tana keessatti biyya anfarii kan ja'an lagaa waan bakka anfarii ja'anii jira ariibaa bakka ja'amtu lafa san keessa jirra achitti wallaahi Oromoon teenya warricha keessa jirus nu gargaara uummanni sanillee nu gargaaraa jiraachuu jirra laakiin amma dhumaa jirra nama meeqaa dhufee takkanaati obboleen keessa. Lammiileen Oromoo biyya Jibuutii jiran shororkaa ulfaattuu dhala namaatiin hin malle keessatti kufanii jiran. Lammiileen Sumaalee magaalaa Jijjigaa fi Dirre Dhawaatti ajjeefaman sababa jedhu wal qabateem duulle haaloo bahuu hamaan ilmaan Oromoo irratti lammiilee biyyattiitiin jalqabe miidhaa jajjabduu fi gaagama lubbuu dhaqqabsiisuun mana jireenyaa isaanirraa baqachiisee dirre irratti facaafamuu mudeet jira. Dargaggoonni biyyattii gurmaa'anii hokkora uumuun
Oromoo biyyattii keessa jiraatan mana irratti diiganii reebicha ulfaataa irratti raawwachuun mana iyyaasanii jiru. Baqattoonni yaadanuu kennan kan nuuf ifoomsan haalli Jibuutii keessa jiru daran balbaluu malee gara tasgabbaa'utti deemaa hin jiru. Ilmaan Oromoo ajjeefamanii dhokfaman hedduudhaan kan miidhamee wal'aansa hin argatu. Lubbuu keenya oolfachuuf mana jireenyaa keessaa baqannee ganda lammiileen Affaar heddumminaan jiraatan dirree Ariibaa jedhamtu qubannee jirra. Fedhiin keenya biyyatti galuu if mootummaan Itoophiyaa gara biyyatti nu galchuu qaba jedhu. Bismillahirrahmanirrahim. Egaa asirratti guyyaa 5 jirra. Mootummaan Jibuutii nama siidha dirdawaarraa fi biyya hundarraa fe'atee galchaa jirti. Mootummaan teenya Mallaseenaa irraa qabee namni isaan dura uummata Oromoodhaa balaan feteetti guutee dubbataan jirani. Abiyyeedhaa fi lammaan faanis maalitti usan uummata Oromoo kana makiinaalee erganii fuudhu maaliif daban uummata qoonqoraa fi beelaan dhumaa jiru jechuudha. Karaa haaniin ableedhaa fi karaa waan adda addaatiin. Guyyaarraa ilmaan Oromoo guyyaa ilmaan Oromoo guyyaarraa kan hin duune nama agarsiisan mangistiin Jibuutii ilmaan keenya nama keenya yoo du'e akkana fuula duuban nama takka kan agarsiisan hin jiru dooyilaa mangistii Jibuutiin nama keenya dhaabbatee dheengaddaa isin biratti lafa darbee lafatti ajjeese taakka ji yoo nama keenya ajjeesanii nama keenya ni fuuna kenna reefa keenya fudhatanii awwaaluu nutti hin dhiisan halkanii guyyaa haakiyaana jira. Rakkoo mudatan kanaanis gadadoo beelaaf dheebutiif saaxilamanii jiru. Baqattoonni Oromoo lammiilee Affaar ilmaan Oromoo beelaaf dheebuun hiraarfamaa jiran kana nyaataaf dhugaatiin bira galateeffatanii jiru. Keessumattuu dirree Ariibaa kanarratti dubartiin ulfaa manguddoowwan haawwalee fi qaama miidhamtoonni akka malee miidhamaa akka jiranis ibsanii jiru. Baqattoonni Oromoo kan bakka Nagar jedhamutti walitti qabamanis haala yaaddessaa keessa jiraachuu himatu. Dubartoonni achitti dayan haala ulfaataa keessatti argamu. Namoonni hedduun dhibee koleeratiif saaxilamee jira. Daa'imoonni lubbuun dabraa jiru. Hanga ammaatti daa'imoota saditu lubbuun dabree jedhu. Imbaasii Itoophiyaa itti iyyannee jirra. Olola malee furmaanni nu godhame hin jiru jechuun komatu. Baqattoota Oromoo lammiilee Oromoo magaalaa Jibuutii keessatti argaman amma iddoo Naggaar jaamtu keessatti baqattoonni 7,000 ol achi keessatti argaman dubartoonni dahanis achi keessatti kan argaman dubartoota baay'eedha ammallee lakkuu dhaltee amma yeroo ammaan tana yeroo isaa amma keessatti argamu tana keessatti jechuun asuma keessatti aduma kana keessatti dhaltee bira taa'u jirti nama hedduminaan daa'immanis dhukkuba koleeraatiin qabamanii namni gurguddaanis dhukkuba koleeraatiin qabamee gara mana yaalaa nama geessu dhabanii asuma keessa lubbuun isaanii bira jirti. Guyyaa 5 fi kas keessa jiran amma guyyaa 5 kanaaf mootummaan Itoophiyaatiif furmaata inni godhan agarree mootummaan Jibuutiitiif furmaata inni godhan agarree rakkoo gurguddaadhaaf saaxilamaa jiran. Iddoon tun amma iddoon bakka gaara keessaati mana hidhaa kan duratti kan Naggaar jaamu kana jechuudha. Baqattoonni kun amma rakkoo gurguddaadhaaf saaxilamaa jiran yeroo ammaan tana kan ispaaltii hundarra guutanii mooraa keessa guutanii iddoo hunda guutanii jiran jechuudha rakkoo gurguddaadhaaf saaxilamaa jiran. Rakkoon kun amma yookaan akka tiriisan taate arraaf amma yoo arraaf qabuulan taate guyyumarraa kanaaf nama hedduudha lubbuun kan baatu beelaaf jecha jechuudha. Rakkoo beelaaf jecha lubbuun nama hedduudha baate ammaan tana yeroo ammaan tana warqeetiin jira nama beelaaf jecha du'e rakkoo gurguddaa keessa jirra mootummaan Itoophiyaa maaliif nutti tustanii mootummaan Jibuutii immoo nama baasuu didee kana rakkoon keenya gurguddaan jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa karaa imbaasii Itoophiyaatiin haala nu mijeessee gara biyyatti akka nu deebisu feenaan dhaamsa lammiilee Oromoo biyya Jibuutii keessatti hadhaa habbuuqaa jiraniiti. Tolee daawwattoota Oromiyaa miidiyaan toora kodinaadhaaf qabannee dhiyaatan hangammaa isin dhageessifneedha. Gama ogummaa kaameeraa fi teeknikaatiin Abdii Jamaaltu nu waliin ture fayyada.